guyyaa tana dhiise otoo boru harka irra kaatee iyyuu deebi'ee hin dhiisu. Nama jalqaba toletti hamma dhumaatti tole. Never. Waan biraa numa eeyyamata dhalaa waliin tana. Maa wanni biraa maaltu jira ree? Afaanin jedhama. Afaanii keessa onneen kee gisee san fakkeenya walaloo san viidiyoo irratti namni wal jalaa fuudha. Onneen kiyya bakka jaruma lama irra na bu'u. Bakka san bira tartaree bakka inni maqaa isii dha'u bira tarta. Akkam ta'ee irra tara uduu sagalee isaa dhaga'u. Dhageeffataa osoo jirtu bakka inni biirra yoo ga'e udurratti achi ariita. Allaqe. Kun tasuma waan gadi naan fudhatamu. Akkam goonare? Amma tiiktookii irratti maxxansina. Yuutuubii irratti maxxansinu tiiktookii irratti maxxansina. Haganuu gadhiifnee xumuurratti tiiktookii kee gubi. Sorry. Doktor maal jettu siin? Laan tiktook illee gubiin jedhuun eessatti wal argitarree kanarraa bakka masaa wanta wasii haadhiiftu karaa karoora keessatti akka dhubas hin deebi'u. Maal jettan doktor? Amma bakka maqaa biqiltuu hin jijjiirraa maqaa nama biraa goona tole. Maqaan koo hin jijjiiramaa fakkeenyaaf isiin qorataa koo yoo jettee na waamte rakkoo qabaa doktor. Qorataan koo kana maaltu fide? Mucayyoon dhugaa qabdeedha. No. Dhugaa dubbachuuf doktor. Anaa fi biqiltuun utuma kilaasii tokko keessa teenye barreessine waa biraa wal irratti raawwannu maaliif kilaasii tokko keessa qaamaan utuu teenye barreessine. Eshi. Nama akkamiin siin jedhaa? Doktorumtu tuutti dhiyaatte dhugaa dubbachuuf mucaa kana baay'ee jaallatti tuutti dhiyaatte. Hagatti danda'ame tokko walitti dhiyeessuuf yaalaan jira. Akka jaallarri hiriyaa taanullee naan hawwa jechuudha. Kanaaf nama irraa homa gaarii hawwi homa hiriyyaa oli. Nasiin jedhe gara cittee na yaada. Homa hiriyyaa oli hawwi. Doktor waan onneen hin jaallanne kaamma onnee hiriyummaa jaallate malee onnee hiriyummaa onnee obboleettii isii dhumtamma ituu qorataan si hafuudhu jedhan lakki ani hin jaalladhu jaalala isa obbolummaa hiriyummaa malee jetti. Mee si gaafadhu. Waan isin jette murteessina. Mee gaafadhu isiirraa bare. Biqiltuu irraa moo biiftuu? Kaam gaafadha? Biqiltuu gaafadha biiftuu gaafadha? Biqiltuu gaafadhu mee. Biqiltuun kossorii jettee dubartii kossorii jettuun sodaa. Ati akkamitti walaloo wajjin barreessite? Way walaloo si dhageessee wallahi baay'ee bareeda. Sagaleen si amma gadi bu'ee jira malee. Baay'ee tokko nama hawwata bar. Baay'ee nama hawwata. Wallahi maal beekaree akka dhagaa wal jala dhaabattanii sunillee achuma jettee asirraa sunillee achuma jettee asirraatti ani isin bira deemuuf deema cinqii akkanaa hin danda'u. Rabbi si haa dandeessu du'aayii sii godha. Gabrummaa jalan jira kamiifuu nan dagatinaadha amma. Hiriira baana. Wallahi dhuguma bar gabrummaa jalan jira doktor. Ati biqiltullee dhiisuu hin dandeettu biiftullee dhiisuu hin dandeettu garaan qurxiin beene diina abbaati akkam gootare? Yaa doktor. Beeki doktor walitti dhufeenyi kiyyaaf kan isa anaaf isa hojiitu walitti fidee beeku wanni biraa hin jiru gidduu keenyas ta'e beekte. Doktor. Anaaf isa hojiitu walitti fidee malee waan walaloo daftara tokko guutuu waliin barreessine yaa doktor dhumeera sagalee waraabuu qofa. Iccitii keessan kana namni koppii isin jalaa goraa maa himtaniyyuu isin dura gille gadi baaftanii uummata biraan hin geettanii si bara maka bultii keenya jiru. Amma doktor dubbifnee gadi baasaan jiru haala kana. Isin doktor biiftuun kun haadha manaa keeti moo daariktara walaloo keessaniiti si jammar maaliif keessa deemtee osoo walaloon uummata biraan gahin dhageet? Skina akka isinitti dhageessi. Walaloo gadhiifamee jira. Walaloo lama wayii gadhiifne irraa walaloo lama wayii gadhiifne doktor. Eshi. Walaloon lamaan sun gadhiifame amma ergasiin dubbattu laal.
akkamitti qorataa koo jedha akkamitti biqiltuu koo jedha bakka sanirra geennan quuqe kaa dhugaa qabdi tikikkilla waan si jaalattuuf asumarraan intarkaanfatu asumarratti dhaabbachuu qabu walaloon sun jette bakka amma walaloo dhume bar walalo la amma isiin si gaafachuun sirri waan si jaalattuuf itti dhagaye hin hafte garuu mootuu eega dhimmi walalichi akkasitti ka duraan barraa'ee taate mootu homaa gochuun hin danda'amu dhaabbachuu qabdi jechuudha ati sirritti as raddaanaan dhaabbachuu qabdi biiftuun immoo akkuma dhagaa achitti hafuun qabdi socho'uu qabda jala itti dadhabaniiti maal itti biiftu gaafachuun kee sirri dhugaa qabda ila walaloo tokko qofaa miti ka isaa waliin barreessaniira walaloo hedduudha. Ishi beekaatuma isii midurallee baay'ee yeroo jalqaba walaloo jalqabu walaloo wayii kan ofii dubarallee ta'e ofii dhiirallee ta'e hojjeteerutu jira. Akkasitti ta'abii guddaa waan gaafatuuf ishee wajjin hojjedhanaan okay jedhe. Bakka bakkeetiin isaa dura ofumaa eeyyamteef. Ila maal jedhe bakka biqiltuu koo onnee koo na fuutee maalii na goote okay qorataa koo atis akkasuma jireenya siin duuba hin qabu minaaman waan akkasii bakka jaalala qulqulluu isa ta'edha. Walaloon jara lamaanii kun bakka koo biqiltuu koo qorataa koo jedhu sun qofti keessa haa mummuramee walalichi gadaadhiifamu hawaasaaf. Idiit godha akka bakka san tasammaate kun rakkoo himatte. Eega dura si eeyyamte isinumatu miira keessa galtallaan durallee isin jeeman bakka dubartiin tokko dhiirri tokko ol geetu shayxaanni sadaffaadha isin jedhe. Kokoon sun baay'inaan isii kokkoo wannoo godhe. No, kokoon bakka takka qofatti wallahi doktori keessa bu'een jiru doktor. Asirratti kolfiti miti biiftuun kun. Asirratti kolfiti miti. Nu dhageessisa amee bakka san walalicha san nu dhageessisa uummanni haa murteessu. Koosan. Mee walaloo deeggarda galgala jettan san tiktookii marraa argatu. Amma irraa muruu eegalee bar isaan sa'aatii lama dura gadhiise isaan amma sa'a lama dura wayii gadhiise. Isaa miti qorataa jira seen. Jarri barreessan kana dhibba deebi'a. Mee maal jettaa? Ay ati obsa qabdai. Marku baay'ee. Natti jabeessuu gara. Doktor natti jabeessuu. Soda kering di Era walaloon inni siyaasa dhugaa dubbatu. Anammoo waan isin jettan nan fudhu. Yoo isin maqaatu tooraabu. Kanuma amma dubbisee kee gara jaalalaatti jijjiiree ture kan jedhe. Isa jira seen mee. No, tiktookii koo jala seen. Nagaa fattaayyuu sanuu afaan qabda nagaa fattan ajjeeste. Encin kamiyan. Walaloon laman shama ofii kooti dhiira ta'e sagalee akka shamaraa godhee dhiiraaf shamara ta'e jechuudha. Baay'ee tokko nama dadhabsiisa. Wantan biqiltuu dabaladhe tokko kana. Isiin walaleessitu barreessuu irratti nan dhibdu. Walaleessuu irratti bakka hiriyummaan sii kun nama daangaa darbee jaalala bultii na gaafatu miti. Hiriyummaan sii kun akkami jedheen sitti hima. Yoo suutuma suuta osoma ati akkatti faarsitu qalbii dubartiiti itti cimaa dhufeeti jaalatte hoo. Osoo jaalladhaa bareedgi waliin hojjechuu jalqabne waggaa siin jennee bar doktor. Namni wal jaallachuudhaaf waggaa ittiin fudhatu otoo hariiroo biraa keessa seenuu barbaadu. Amma walaloon inni nu eegalle kun doktor firii walaloo keenyaati malee akka walaloo isa duraa miti. Juufi jaalalaatiif biftuu wal jaalatan siifi isitu beekaa. Walalichi ima ulfata biftuutti murteeffama anuu amma aga dhaga. Kabdaan akkaataan isin itti wannoo jettan bar walaloon fakkaatu simmeetaawii honaachuuf simmeetaawii taatanii wal abaxaraa jirtan beektaa garuu bata chaalee haqiin bakkaati akkuma ta'e qalbisi yaadan simmeetaawii taanii osoo hin taane miira waan nam takka yeroo waa takka ibsu miiraan illee ibsu qabaami waan san fakkiin. Yaa doktori akka nuti hojjennu akka namitti bara. Tiiktookii koo jala seeni biqiltu. Tiiktookii koo jala seeni isaan sa'aatii tokko lama wayii dura gadhiise deemi.